nuti kan mareenuta akkasumas dhimma hidhamtoota siyaasaa kan Oromoo waggaa tokko olii fi mana hidhaa keessatti argaman haala yeroo wajjin wal qabsiifnee kan ilaallu ta'a. Dr. Tafarii Sinirraan jalqaba. Meegaan gara dippiloomaasii fi kan biraatti otoo hin darbin dhimma gidduu kana Abiy Ahmed taayitaa hira qoqqoodaa jira, characharaa jira jechuun hin danda'ama. Kan akkamitti ilaalte muudama moo muudama jechuudha yeroo adda addaatti irratti mari'achaa turre. Akkuma waliigalaatti paarlaamaa mataasaa wal qabatee filannoo yeroo darbee gaggeeffame filannoon sunillee filannoo akkamii akka ta'e uummanni keenyas isinis yeroo dheeraadhaaf irratti dubbachaa turtanii akkuma waliigalaatti haala yaa'insa paarlaamaadhaa jalqabee haga ministeerota muuduu fi kaadireewwan adda addaatii fi aangoo hiruun kun akkuma waliigalaatti akkamitti ilaaltan kun Abiy Ahmed aangoorra tursi muudama godhate. Ijoollummaan gaafa an umrii 7 ana siyaasa hin beekne ka waan tokko hin beekne ayyoon na raagdee yookaan ammoo dambooba mootii taataa naan jettee natti himtee jedhee dubbate. Waggaa 3 har'a gaafa filame. Paartii isaa bakka bu'ee paarlaamallee gaafa dhufee filame. Wanni nu agarre har'a Abiy Ahmed jecha haadhi isaa naan jette jedhu san bakkaan gayachuuf waan godhe beeytaa kijibaan nama hin jirre ragaa qabataa jedhani haati isaa jette jechuu battee wanni beeknu hin jirtu haati lubbuun hin jirtu garuu Abiy Ahmed wanni inni jedhe haadhattu jedhee jennee yoo yaadne waan sun bakkaan baafachuuf waan inni godhe kanaaf Abiy muudamuuf akka mootittu biyya sani keessattuu abbaa irree ta'uu fi waan na barbaachisaa jedhee waan yaadeef Itoophiyaa keessa jijjiirama gosa fidaa Itoophiyaa olaantummaa isii durii ka gosa Daani'el Kibratitti amanu sunitu deebisaa waan fiffiduu qabu Itoophiyaa suni godha waan jedhee yaadee fi waan sun godhee naaf fakkaata jechuudha. Suni alattuu ka jalqabayyuu filannoo wanni jedhamu hin jiru. Abiy Ahmed filannoon filatamee hin dhufne filannoo wanni jedhamu hin jiru. Filannoo wanni jedhamu dhara. Itoophiyaa keessatti filannoon walaba, filannoon bilisa, filannoon demokraatawaa ka uummata hirmaachisee, falmattoota hirmaachisee filannoon ulaagaalee xixiqqaa biyya keessatii fi gulantaa addunyaa ka guute hin gaggeeffamne. Filannoon kun rakkoo Itoophiyaa ka furu kan tane rakkoo Itoophiyaa ka walxaxaa fi hammeessu jedhanii Ameerikaan gorsite gamtaan Awurooppaa gorsanii cuftu isaaniyyuu nama filannoo kan dhufee ilaaluu yookaan taajjabu hin argine. Filannoon kun jechuun ulaagaa kinni hin guunne Jawaar Faatii hidhamu, Baqqalaa Garbaa Faatii hidhamu, Abdii Raggaasaa Faatii hidhamu, Iskindir Naggaa Faatiyyuu even warri jechuun ilaalchi gara mirgaa keessattuu dhiyaate hidhamuun abaa ofii kafaa'uun dhiibamee filannoo keessa bahuun amma Ogaaden filannoo keessa bahuun warri Sidaamaa siyaan diigamuun kun cuftinuun garsiisa. Kanaafuu filannoon hin gaggeeffamne filannoo tahee wanni jedhamu dogongora. Filannoo miti Abiy Ahmed filame jechuuf waada haati isaa seentee fi kamootii 7ffaa sunni fakkeessuu fi waan godhe filannoo waan fakkeessaa sila addunyaallee irra beekamtii argatee kunoo demokraataa waan filame uummata Itoophiyaallee irratti ammoo abbaa irree maqaa mootii fedhii qabuun ammoo mootii ummati filate ta'uu fi ka godha sun karaa addunyaallee karaa biyya keessallee hin arganne dhabee jira jechuudha. Paarlaamuma dharaan filameyyuu keessatti filannoon hin gaggeeffamne. Paarlaamaa dhara, paarlaamaa kijiba, ka biltsiginnaan namachi keewwate burtukaan midhaaksa Abiy Ahmed jechuun ka wanni wajjin ta'e Biraanuu Naggaa wajjin ta'e achi kaayee waa hundaayyuu chaappaa dhooftee fi achi galchite paarlaamaan soba kunu mallattoo filannoo ka xiqqoo ta'u godhu nama hoggana ta'e muummichi ministeera of keessa filachuu hin dandeenye. Yaadadha bara Mallas Zeenaawii Mallasa wajjin namatti dorgoma paarlaamaa Ihaadigii keessa namni tokko bahee harki baasee nama abaluu nu haa ta'uti namni biralleen abaluu ta'e wal dorgomsisan. Bara kan dorgommiin akkasii hin jiru Abiy Ahmed ka filate filannooleen filannoo biltsiginnaa ture biltsiginnaatu qopheeffatanii paarlaamaa dhufee kakate. Silaadoo namni paarlaamaa keessa jiraate akka caffee Oromiyaa keessatti gaafa Shimallis Abdiisaa filame. Caffeeni pirezidaantii filataa malee paartittu filata anu paartii keessa waan kan qubin qabu akka taayyan adeemse sila gaaffii adeemsattu ka filannoon paarlaamaa dhugaa hin turre paarlaamaa keessa muummichi ministeera ka filame dhugaa hin turre kanaaf maaltu jira filannoo paartittu jira paartiin kun amma paartii akkamiita paartiin kun inni paartii walgahii waliigala hin godhatin paartiin kun inni paartii caasaa isaa boordiin filannoo hin beekne hojii raawwachiistuu hin beekne gumii waliigalaa hin godhatin paartii odoo waan filannoof barbaachisa boordii filannoo irraa hin guutinu dhufe muummichi ministeeraa filate maal jedha paartii gosuunitti har'a abbaa irree nam tokko keessattuu agarree filannoo dirjitii ture
ibin dirjitiin seeraan hin godhanne dirjitiin sun ammoo abiyyi ta'uu argine jira. Kanaaf wanni haarawaa jedhame tokkolleen hin jirtu wanni haarawaa jalqabee ka jedhame dubbatamee jiru maaliif Abiy Ahmed sirna mootii itti fufsiisuu barbaachisuun bakkaan baachuuf Abiy Ahmed gaafa abbaan isaa du'e waan ni gorsa tokko ilaala. Abbaan kiyyi du'e awwaala abbaa isaa namitti dhufe nan irraa gala jedha. Ani baajetii xiqqeessuu barbaada abbaa kiyyaa nu awwaalachuu danda'a jedhee warra itti dhufe kan mootummaa isaa ofirra deebise. Garuu har'a ummatii Amaaraatiif Affarii qofti ka waraananii buqqa'an ummatii miiliyoona tokkootiif 700,000 beela'ee wayita jirutti. Ummatii Tigraahii miiliyoona 5 beelaaf saaxilame wayita jirutti. Oromoon ammoo Itoophiyaa keessatti namni waliigala 27 miiliyoona 27 gargaarsa gosa tokko barbaada wayita jedhamutti diggisiin achitti qopheeffate san. Diggisiin Abiy Ahmed qopheeffate mootummaan kun mootummaa diggisii. Diggisii bara Minilik bara Haile Sillaasee bara 1973 beela Walloo ka bara 1984 Mangistuu Hayilamaariyaam waggaa 10ffaa isee Paakko gaafa beela Itoophiyaa guddaa sun godhaterra Abiy Ahmed waan addaa kan inni godhate hin jiru jechuudha. Abiy Ahmed filannoo ni geggeessalleen dhara filannoon paarlaamaa keessa godhamelleen dhara wanni haarawni boqonnaan haarawii abdii namaa kenna hin jiru. Bakka ummati miiliyoona agasii beelaa'itti waraanii deemaa jiruttu dippiloomaasiin kufee jiruttu Abiy Ahmed wanni godhin jiru. Watakka waa'ee muudama qofa dubbadhee dubbadhuuti. Akkuma Tafariin jedhe Izeemaaf Biltsiginnaaf Abin tokkollee addaddummaa yaada hin qaban, addaddummaa karoora hin qaban, addaddummaa falaasama hin qaban, addaddummaa haalli isaan Itoophiyaa ittiin hubatanii Itoophiyaa kalee kaardhaati fi kaborii waan akka addaddummaa hin qaban. Kanaaf dorgommii filannoo jidduu warra geggeeffame filannoo aangoo fi geggeeffame. Aangoo fi filannoo geggeeffamsan irrattu warri kaan wadhabee ammaan tana Abiy Ahmed somba hamba dura buusee garuu yaada gosa tokko waan taniif waliin hojjechaa jiranii falmitoota wanni jedhamu hin jiru. Falmitoota wanni jedhamu hin jiru. Warri yaadan isaa walii galaati. Garuu wanni tokkin Oromootu kaa'imu hagam tokko jijjiiramee Oromoon fidda kennee butama. Har'i Jawaarmaa hidhaa taahee qeerroon jechuun biyyi keessa jiraachuu dadhabee gariin bosonattuu galee gariin man hidhaa guute Baqqalaan Faatii manaa ta'anii har'a maqaa falmitootaatiin ka aangoo qabate Biraanuu Naggaa faatidha. Ka Oromoo Itoophiyaa balleessa kanaafuu Itoophiyaa Oromoo irra dandamachuu fi qabsoo jalqabee ka jedhu. Kiristiyaan Taaddalee faatidha paarlaamaa keessa. Ka paartii warra namaafi jechuun wahalikkiin Amaaraa jedhan. Ka Finfinnee Irreestii Amaaraa bararaa hin deeffannaa jedhu. Kuni qabsoon Oromoo hagam tokko akka inni butame ka agarsiisu jechuu barbaada. Wanni kan caala wanni jedhan jiru aangoon kenname aangoo hedduutti warra Amaaraatiif kenname aggaar dirjitiin aangoo warraa kenname hin jiru. Wanni biltsiginnaa tokkini aggaar dirjitii gara jiddu galeessatti uffannaa jedha. Ministeera bakka qaban warra aggaar dirjitii naannolee keessa naannoo lama qofatu argate. Nama Afariitii fi nama Somaalii tokkotu argate. Warri kaan waan akka leen argan ministeerota xixiqqoo jechuun ministeerota da'eetaa jedhaman malee Oromoon aangoo guddoo hin arganne Amaarattu aangoo gurguddoo argate. Sunittuu jijjiira mee haa gabaabsu asumirrattu. Hedduu galatoomii Kadiroo. Dr. Jamaal atis yaada kee asumarratti nu dabala keessumaa waggoottan sadan darban kana keessa rakkoo hamaatu biyya sana keessatti deemaa ture international communitynis akkasumas biyya keessaa paartiiwwan akka KFO adda bilisummaa Oromoo dabalatee yaada furmaataa yookaan biyya sana ceesisuu danda'a yookaan rakkoo biyya sana keessatti uumamee fi furmaata ta'uu danda'a wantoota dhan hedduu lafa kaa'aa turan kana hunda gurra qabatanii diduudhaan mootummaa hundeessinedhani mootummaan haaraan hundaa'e jedhanii labsaa jiru. Kanarratti maal argite haalli amma mootummaa haaraa isaan jedhan kun hundeessan rakkina biyya sana keessatti hundee gadi fageessatee jiru kanaaf jijjiirama wanti fidu ni jiraata kana booda keessumaa haala baay'ee complicated wal xaxaa ta'e rakkoo biyya sana keessa uumamee fi muudamni Abiy kennaa jiruu fi mootummaan Abiy amma dhaabira jedhu kun jijjiirama illee waan fiduu danda'udha akkuma walii galaatti kanatti yaadaman qabdu. Yaadni kiyya ulfaadhu abdii yaadni kiyya waan amma Kadiroof Dr. Tafariin dubbataniin hedduu addan jiru waan isaan jedhanii osoo hin taane anillee waan tokko waan hafe jedhu yookiin ammoo yaadatamuu qaba jedhu dabaluu yaada. Yaa tokkoffaa wal yaadachiisuun baay'ee barbaachisaadha. Abiy Ahmed gaafuma gad dhufe karooraaf kaayoon isaa mootii ta'u. Mootii aangoon irraa maddu fedha isaatiin biyyatti jiraattu. Hirribaa raftee kaatu biyya akkasii uumuu barbaada. Kanaaf heera amma jiru kanallee itti duule jalqabarraa. Warra isaan mormus
itti duule jalqabarraa uf jalaa kaasa. Nama aangoo isaaf kenne akka lammaafa dhabamsiisa jechuudha. Kana maaliif godhe? Rabbirraa kennameef aangoon kun waaqarraa kennameef inni immoo nama oliiti. Ka jiru waan tokko na yaadachiise amma gaafa kitaaba maddamarii isaa eebbisiisu magaalaa 30 Oromiyaa keessatti dirqamaan paartii gurguddaa wanna godhanii miliyoona meeqaan horiin bahee kitaabni sun eebbifame. Gaafa Noobeelii fudhachuuf deemu ammoo xayyaara uummataa wajjin yaabbatee deema. Nama fakkeessaa akkamii akka ta'e. Kijibaan aangoo nama fudhachiisee nama jaalatu biyyaaf yaadu fakkeessee garuu harka lafa jalaatiin ammoo sirna walqixxummaadhaa sirna sabaaf sablammii diiguu karoorfateeti dhufe jalqabumarraa. So heerri hin jiru. Heerri yoo hin jiraanne sirni filmaatatti godhames sirni dogoggoraati. Oromiyaa irratti bakka hundatti Wallagga, Gujii, naannoo hedduu irratti state of emergency labsanii emergency keessa ture. Yeroo inni aangoo qabate irraa jalqabee haga ammaatti jechuudha. Waa'ee filmaataatillee filmaanni yoo xiqqaate waa lama keessaa tokko filatta. Waa lama keessa. Qabxiiwwan keenya hedduu barbaachisoo kan ta'an qabnaa gara dandeenyetti nu gaggabaabsati hundumaarraa yoo otoo mareennetti tola keessumaa kufaatii dippiloomaasii fi akkasumas tarkaanfii gidduu kana waltajjiiwwan EU'n gamtaan Awurooppaa gaggeesse kana mata duree lamaan kana walitti qabee irratti mareennee gama biraatiin irratti dhimma hidhamtoota siyaasaa irratti otoo mareennetti tola. Dr. Tafarii kufaatii dippiloomaasii seenaa Itoophiyaa keessatti argamee beekamni Itoophiyaa akka mudachaa jiru yeroo adda addaatti dubbataa turre haalli amma jiru immoo hedduu kan sanarra waraste ka ta'e akkasumas tarkaanfiin USN gama dippiloomaasii wal qabata kunis USN fudhachaa jirtu akkasumas EU fi United Nations keessumaa rakkoo gara kaabatti deemaa jiru lola civil war kan isaan jedhan yookaan lola waliinti wal qabatee kan Tigraay fi naannoo Amaaratti deemaa jiru kan akkuma waliigalaatti kan akkamiin argite Dr. keessumaa kufaatii dippiloomaasii fi tarkaanfii kan qoqqobbii Ameerikaa USA akkasumas fi Ameerikaa USA yookaan EU fi United Nations fudhachuuf deemaa jiran kana dhiibbaa akkamillee geessisuu danda'a Itoophiyaa irratti. Atee hanga dhumaatti kan fide Ingilizii fi Ameerikaa. Dura Ingilizii ture boodarra Ameerikaa. Haayila Sillaaseen maaliif kufe? Nixon scandal kan jedhamu jira. Nixon asitti rakkoo isaatiin iyyuu qabameera. Duraani Nixon Ameerikaanii qaanyoo bakka jedhamu sana hektaraa keessaa kennanii fi Ameerikaa ofitti qabanii Ameerikaa waan hundaan akka deeggartuudhaan barbaadan. Booddarra Nixon gaafaas scandalii kanaan qabamu Haayila Sillaaseen kufe. Hirkannaa dhabee jechuudha. Hirkannaa santu hirkoo santu jalaa ka'e. Dargiidha. Dargiitti gaafa dhufteette dargiin sooshaalizimiin hordofa jedhee gara bahaati kan inni deeme. Ameerikaan gargaaruu dinnaanii Raashaa bira deeme. Sooviyeetiin durii suni gargaaraa turte. Sooviyeetiin haalan gargaartee Kuubaan loltuu iyyuu kennitee fi Sumaalee mo'atanii dargiin eenyuyyuu olii humna qabaa maalii hunda barbadeessa gaafa jedhamu booddarra Sooviyeetiinis gaafa jijjiguu jalqabdu Sooviyeetiin gaafa hafuura dhumaa fudhattu Mangistuunis bahee baqate achi keessaa jechuudha mo'ame. Kanaaf wayyaaniin gaafa dhuftu wayyaaniin ifatti mallas dubbateera. Nuti maarksizimii hordofna. Amma garuu addunyaan jijjiiramteerti. Addunyaa waan jijjiiramtee fi Ameerikaa irratti biyyi kun hirkoo malee hin jiraatu waan ta'eef Ameerikaan biyyoonni Awurooppaa hundi nu gargaara waan ta'eef isa durii maarksizim jennee sirbinu sanii haa dhoksinu. Even taappellaa mataa isaatiin barjaa iddoo meeqa funaananii awwaalan akka Gabroo Asraat barreessetti jechuudha. Achiin booda awwaalaniiti Ameerikaatti hirkatanii Ameerikaan geessee
dhumarra isaanis qeerroon egaa obbaafachiise. Qeerroon kan obbaafachiise yeroo sanitti qeerroonis gargaarsuma dippiloomaasii waan argate addunyaa irratti wayyaa qeerrooni aga waggaa lamaa karaarra bahee naan ta'u jedhee gaafa jedhu mootummaa kana uummanni irraa garagare jedhanii didan. Otoo jennu asitti dhufanii Abiyyi faa kakachiisaa turan dursanii egaa kana icciitii guyyaa biraatti deebistu. Garuu egaa amma dippiloomaasiin maal ta'e? Abiyyi maal ta'e? Abiyyi duraan dursee akkamitti of ilaala? Kan yeroon illee kaaseera akka mootii waaqni ergeetti. Waaqatu na erge nama biraa miti. Kaayyoon koo kan kenname, aangoon koo kan dhufe nama biraa otoo hin ta'in waaqa biraa. Kanaaf ani beekana. Ana bira kan ga'u hin jiru. Ani addunyaa irratti nama addaati. Akkas jedheeti kan inni of ilaalu. Sanaaf dhaqeeti duraan dursee waraana keessa gala. Waraana keessa gaafa galu waraanicha dura Ameerikaa beeksiseera. Gamtaa Awurooppaas tarii beeksisee jira ta'a. Innis amantiin isaa dura kan inni yaale halkan tokkotti waan hundaa fixee Dabratsiyoon qabee fidee Finfinneetti arguudhaaf ture. Hin argine sana. Ta'uu dide sun. Waraana banee torban sadi keessatti torban lama na gaafatanii torban lama ta'u jedheen torban sadi godhee fi jedhe. Torban sadi ta'uu dide hoggaa guute amma kunoo waraanichi jechuudha. Haala kanaan amma maal ta'e? Inni yeroo sanatti Ameerikaanis asii rakkoo mataa ofii qabdi. Tiraamp rakkoo mataa ofii qaba. Tiraamp Afrikaan wal waraanee wal nyaatee wal fixee dhimma isaa miti. Kanatti fayyadameet keessattuyyuu filannoon sunis waan jiruuf Ameerikaa keessa gaappiin paawar vaakiyuumiin jira jedhee yaade waraana sana bane. Achiin booda waraanichi konsekweensii addaa fide. Ektiraan hin galle jedhee ektiraan fidanii dhiittaa mirga namaa hamaa gaafa fidan addunyaan obsuu hin dandeenye. Bira darbuu hin dandeenye. Kun immoo namtichi ana caala beekan hin jiru jedhee waan amanuu fi achiin booda lakkii dhaabi gaafa jedhaniini anatu beekamoo isintu beekaa jedhe. Maal fidduu jedhe? Dhimma keenya keessan galinaa jedhe. Seerri addunyaa kan jedhu maalinni dhimma kee keessa kan hin galle yeroo nagaati. Yoo lammii kee hacuucuu baate, yoo hin haalan, seeran, sirnaan, ummata kee hin bulchita yoo ta'e addunyaatti iyyatta'ee dhimma kee keessa galinaa jette. Garuu ektiraa fiddee lammii Tigraay ficcisiisaa dhimma koo keessan galinaa jechuun dandeessu. Lammaffaa addunyaanis waliigalteeni dhiittaa mirga namaa jiraateenaan qaamni uummanni addunyaa wal ta'ee biyya kam keessayyuu galuu qabaa jedha. Kanumaan dippiloomaasiin isaa du'e. Dippiloomaasiin isaa du'ee maallaqa gaafa dhabee jedhu inni kan sababa godhate dippiloomaatota irratti, ambaasaadarota irratti, ambaasaadarootaan kanan hojjennee otoo eenyuun mari'atin namni tokko ambaasaadarri tokko otoo hin beekin embaasiin 30 cufamaa. Amma embaasii cufaman 35 ga'anii jiru. Biyyattiin embaasii 60 akkas qabdi gaafa Abiyyi aangootti dhufu. Amma biyyattiin embaasii 25 yookiin 20 wayii qabdi. Isaan keessa embaasii tokko nama 3 ta'a iddoo hundatti jechuudha. Hojjetaa 700 ala jiraatan embaasii keessa jiraatan keessa amma kan hafan 100 gadi. 100 kan hin guunnedha kan hafan. 100 guutuun yookiin baqateera. Muraasni biyyatti galee jira waan akkasii irra jira. Addunyaan ijaan argaa jibbitee jirti. Kanaaf qoqqobbii kan irra kaa'uuf deeman qoqqobbii hamaa sanuu inni guddaan qoqqobbii kaa'u miti. Abiyyi hin kufa. Qoqqobbii keessee Abiyyi kufee achiin booda biyyattiin hojjechuu dandeessi. Embaasiiwwan amma akka barbaadanitti cufan kana banuudhaaf waggaan 10 sin ga'u fuulduratti. Amma kanumti Minnesota asitti kana kan waggaatti kan isaan kafalan. Maallaqa dhabneedu mana kiraa kan isaan fudhatan waggaadhaa fi ji'a 3 moo maal qofa kafalan waggaa keessaa amma guutuu kafalan. Maaliif waliigalteen isaanii akkas waan ta'eef. Kanaan Abiyyi dheengadda hin fokkoraa ture. Qarshii biliyeena tokko, doolaara biliyeena tokkoon seef godhe kanaanii jedhee. Garuu
biyyattii gaddeemtu biyya dippiloomaasii geggeessuu danda'e embaasii mataa ishiitiin ambaasaadaroota ishiitii kaffalu hin dandeenye. Fedhii uummata sanii biyya biraatti deemanii himuu hin dandeenye kun. Kanaan laamshesseera biyyattii. Amma gamtaan Awurooppaas Ameerikaas amma adeemsi isaanii fuulduratti duraan dursee amma yeroo har'a Biraanuun ministeera barnootaa jedhamee muudame sun ilaalchi siyaasaa keessanii ilaalchi sabaa ilaalcha akkasii qabatanii natti hin dhufinaa jedhee biyya sabaa fi sablammiin bultu keessatti ilaalchi sabaa waajjira ministeera isaa keessatti akka hin hojjenne dubbatee jira. Ministeera kana immoo Biraanuun kan muudameef imaammata haarawaa akka nu diriirsu fedhee Abiy Ahmed paarlaamaa keessatti dubbate. Abiy Ahmed akkasitti dubbate waan kanatti jira. Gaafin dhumaa tokkini boqonnaa haarawaa ka jedhu boqonnaan haarawni kun maali jedhee yaadaa turan. Boqonnaan haaraa dhiiroo maaltu boqonnaa haaraa namni beelawaa jira, dhumachaa jira, biyyatti harka bahaa jirta, dippiloomaasii namichi kun kufee jira. Har'a yoo ani boqonnaa haarawaa jedhee dhagahu Daani'eel Kibrati gabbahee televizyiinii faanaa gubbaatti boqonnaan haarawaa yaadi kiyya jedhee haasawate. Yaadi keessatti Daani'eel Kibrati ka duguugga sanyii uummata Tigraay labsee jedhamee saniif dhiifame hin gaafanne ka Ameerikaa fi dhaabbilee mirgoota ilmaan balaaleffatu boqonnaa haarawaa jechuun maal akka hin beektan. Lammii ilaalcha Itoophiyaa qabu nu ijaaraa jedhanii waan abdatudha. Achi keessatti dubbatee jira viidiyoo san laala. Kanaaf waan haarawaan Abiy Ahmed dhufa jechuun haarawaa jechuun isaa Itoophiyaa ilaalcha ammaan tana sabaaf sablammii irra guddattee lammii qajeelee uumamuus garasittu deemnaa ka jedhu. Sun eegii jedheen dubattu takkini muudamni tokkin ka kenname ageenyota shaagar namni kun jechuun dhufee House of Federation irrattu afyaa'ii tahee bakki kun inni bakka waldhaba Tigraay fi Amaaraa jidduu jiru ka akka Walqaayiti Raayyaa Tsagadee kana furu sun qofa osoo hin taane bakki kun Amaarirristi Oromiyaa irra barbaada Finfinneen barara jechaa jiran lafa Shawaa kan hedduu falmaa jira Wallagga falmaa jira Matikkal falmaa jiran kan hundaayyuu waldhaba daangaa kan murteessu mana marii Federation kana yoo heer irrattu hiikkoon fakkeenyaaf Abiy Ahmed aangoon kan dheeratee fi heera aangoo muummicha ministeeraatiif filannoo isaantu hiikee Abiyyiif aangoon dheerate. Keeyyati 49 muraa 5 bu'aan addaa Oromoon Finfinnee irraa qabdu Oromiyaan Finfinnee irraa qabdu maali yoo jedhu kariyaatu hiikuu nam kana bakki kan aangoo Abiyyiin isaaf kenna. Kan nama ilaalcha sabaaf sablammiitti naman bakka sun kaa'uun hiikan isaa akka malee rakkisaa akka ta'etu jira. Sun eegi jedheen dubattu Abiy Ahmed karaa dippiloomaasiitiin kufaatiin biitii sun kuftee kufaatee akka malee guddaatedha. Seenaa Itoophiyaa keessatti waan ta'ee hin beekamne. Tokko Itoophiyaan bara 1923 gaafa League of Nations dhaabate waraana addunyaa tokkoffaan dubattu miseensa biyyi kan dhaabdi. Biyyi Afrikaa isii qofattu ture yeroo sana League of Nations ka dhaabdi. Misriinis bara 1922 Ingiliza jala bilisa baatu waraanii Ingiliza haga 1956 keessa ture biyya bilisa jechuun dandeenyu Itoophiyaan turte. 1945 gaafa mootummoonni gamtoman yookaan biyyoonni gamtoman dhaabbate biyya dhaabde. Biyya san ka gamtaa teessoo Afrikaa taatee magaalii guddoon Afrikaa Finfinnee jedhamte yeroo ammaan tana Abiy Ahmed muudame isaarra warri Afrikaa balfee hedduun irraa hafanii dhimma Tigraay gaaddisa gamtaa Afrikaatii fi addunyaa jalattuu hiikamuu dadhabe. Waggaan Noobeelii inni argate lammaffaan isaa har'a maqaan isaa addunyaan akkamiin akka kaasaa jirtu Abiy Ahmed fi Aung San Suu Kyi ka barmaasan ka ammaan tana aangoo irraa kaatee hidhamtee manidhaa jirsan yookaan manatti hidhamsan waliin akeekanii Abiy Ahmed kufaatii gos kanaa kufee jedhamee akkasittuu addunyaan irra haasawaa jirtu. Kunini kufaatii dippiloomaasii guddaadha. Mootummaan biyya kamiyyuu waggaa tokko keessatti mootummaan ji'a tokko lama keessatti Abiy Ahmed embaasii 30 mootummaan rakkoo baajetii yookaan rakkoo kufaa dippiloomaasii irra cufu hagam tokko akka inni kufee agarsiisu. Biyya kan keessa weerartuun biyya ormaa baatee nagaa buusa jedhanii hawaasi addunyaa kadhatu Abiy Ahmed aangoo kiyyatti dhuftanii jedha. Kun kufaatii akka malee guddaatedha. Ameerikaan gamtaan Awurooppaa uummata beelawaa akka inni gargaarsi dhaqqabu midhaan kenninaa fi karaa banii fi wal mari'adhaa wal haasawaa jedhan Abiy Ahmed kan hunda didaa jira. Kan hunda didee maal Ameerikaan harki Itoophiyaa irraa fudhattuuti harki Itoophiyaa irraa fudhattu harki Itoophiyaa irraa fudhattu maali Ameerikaan nagaa buusatti araaramatti wal mari'adhaa gargaarsi dhiyaatutti. Garuu yoo aangoo abbaa irrummaa isaa itti manii waraan kan dhaabedhani Itoophiyaatti buutan Itoophiyaa jechuun beeka aangoo isaati Abiy Itoophiyaan isuma biyyiti isa mootummaan isa dhaabni isa wanni hunduu isa waan taateef akkasitti deema jira. Amma karaa kanaan Ameerikaan executive order qoqqobbii cimaa Biden dabarsuu deema. San qofa miti. Qoqqobbii cimaan kunini namoota yakka keessattuu hirmaatanii ka Tigraay, ka Amaaraa, ka Eertiraatii fi ka mootummaa Abiy Ahmed odoon taane
visa illee dabalata, dinagdee illee dabalata, ka waraana illee dabalata, ka dinagdee illee dabalata. Dinagdee kun ammoo wanni cimaa tokko maali? Sararri qilleensa Itoophiyaan Airlines meeshaa waraana daddabarsaa jiran. Maddi liqimsa wanni Itoophiyaan qabdu tokkichi milkaawwan dhaabbata kana. Dhaabbata kana eegis yenneen Eertiraa irraa gara Itoophiyaatti meeshaa waraanaa fe'ee geggeessee jedhameen dubbatu mootummaan Ameerikaa qoqqobbii cimaa haga baankiillee dabalatu, haga Itoophiyaan Airlines dabalatu. Sanittuu deemnadhaan. Dhaabbileen gurguddoon maallaqa liqeessanii akka IMF fi World Bank liqee Itoophiyaaf kennan irra dhaabanii jiran. Gamtaan Awurooppaa maal jedhamu? Murtii Ameerikaa ni deeggarra. Murtii Baayidenii itti jiru ni deeggarra. Qoqqobbii Itoophiyaa irratti ka waraana godhu deemna, ka dinagdee godhu deemna. Sun qofa odoo hin taane maal jedhan? Yoo waraanii kun hin dhaabbanne taate mootummoonni gamtooman akka peacekeeping mission warra nagaa buusa achitti erguu goona. Warri nagaa buusa achitti erguu deemna kunin sadarkaa mootummoota gamtoomanitti akka hojjetamu goona jechuudha. Kun jechuun waan akka malee hiika guddaa qaba. Takka waan akka Daarfurii ta'uu ni mala. Yoo Itoophiyaan jettee fudhattee warri nagaa buusu dhufee nagaa buusu. Yoo Itoophiyaan nagaa buusu diddee ammoo opereeshinii gosa Kosovo kasa Yugoslaaviyaa irratti Serbiyaa irratti fudhatamsaniin xayyaaraan dhahanii dadhabsanii biyya san laaffisanii humni ishee achiin dubattu hayya nagaa buustonni haa dhufanii jedhanii fudhachuu danda'an. Karaan kun lachuu ta'uu danda'a jedhee jechuun ambaasaaddarii Itoophiyaa kan Londonii Addis Alem namni jedhamu opiidiyoodha. Dubbatee ture sodaa guddaa qaba. Kun abiyyi hin galle jedha. Amma ilaal agwaa ka jedhamutu jira. African Growth and Opportunity Act ka jedhamutu jira. Biyyoonni Afrikaa kasaaraa gadi jiranii waan oomishatan qaraxaa yookaan gibira malee bilisaanii Ameerikaatti gurguratan. Dubartoota miiliyoona tokkooti olii kan mootummaan Itoophiyaa seektarii kan keessatti hirmaachise. Paarkilee industirii kan keessatti. Dubartoonni miiliyoona tokko kun hojii dhabdeelee mootummaan Itoophiyaa bo'aa jira. Amma wanni Dr. Tafariin dura jira kana haa hojjattu haa ittiin nyaattu dubartiirra qoqqobbii hin godhina. Ameerikaan dhimmi kee keessattuu jechuun harki hin galfatin jedha mootummaan kun. Hayyee daldalaaf investimentii keessan keessa harki fudhadhu Ameerikaan jettan moo hin kadhata. No kan nu gargaara harka keessan fudhatina gargaara ma keessa baatan. Mootummaan yeroo ammaa kana karaa hundaanuu muddamee jira. Karaa dinagdeetiin akka malee muddamsu hamaa keessa qoqqobbii kanaan walitti dinagdeen isaa irra nafu rakkoo gosa akkasii kanattu jira. Hawaasi addunyaallee wanni hundinuu jedhan jiran. Itoophiyaan waan ammatti jirtu waraanaan keessaa hin baatu, filannoo kijibaatiin keessaa hin baatu, ololaa kijibaatiin keessaa hin baatu, abdii ofii kennuudhaani boqonnaa haarawaa, abdii haarawaa, badhaadhina maali jedhamee keessaa hin bahu. Uummata beela'ee fi badhaadhinni jechi jedhu hin quubsu. Daabboo barbaada, qixxa barbaada, waan nyaatu barbaada. Kanaafi Itoophiyaan rakkoo walxaxaa keessa jirtu kan keessa bahuu fi marii hundaayyuu hammatu. Marii siyaasaa, mal dhawadhaa, hidhamtoota siyaasaa gadhiisaa, warri wal lolaanii jirtan wajjin araara buusaa. Akkasumalee ummati Itoophiyaa na filateetta kijibaan sobdee kijibdee rakkoo keessa bahuu hin dandeettu jechaan jiranii malii jiru tokkichi Abiy Ahmed yoo beeke taate mari'atee marii rakkoo kan keessa fala dhawachuu bahuu sila akkasitu ka ture garuu Abiy nama akka gaalaati gaalii qoraatti yookaan qoreeroo dhaabate uf keessa fuudhuun beeku ittiin gadhiite miilan uf keessa ol balleessadhan uf keessa dabarsa. Abiyyam rakkoo inni keessa jiru akka gaala sun gaala qoraatti irra dhaabasanii kufaatiin isaa kun jechuun madaan isaa kun illee ballachaa kufaatiin isaa kunillee hammaachaa akkasitti of dhidhimsaa jira jedhee yaada. Ayya hedduu galatoomii Kadiroo gara mata duree keenya isa marii keenya gara dhumaatti darbaa Kadiroo fi akkasumas Dr. Tafariin akka gaariitti ibsanii jiru. Dr. Jamaal yeroo keenya wajjin deemuudhaaf haala waan amma Kadiroon faayidanitti waan addaa yoo jiraate irratti dabaluu dandeessa garuu haala hidhamtoonni siyaasaa Oromoo waggaa tokko olii fi haadhallee mana hidhaa keessatti dararamaa jiru. Abiy Ahmed waggoottan sadan darban kana aangoo amma mootummaa haaraa muddate yookaan muddadhe jedhu kana hundeeffadhe jedhu kana gochuudha fi hayyoota hedduu hidhaa ture, nama hedduutu ajjeefamaa ture, qeerroo hedduutu ajjeefamaa ture. Sabboontoonni Oromoo kumaataman haadhallee mana hidhaa keessatti argamu akkasuma gaggeessitoota Oromoo dabalatee gama Abaa fi kafaa warraa namoonni hedduu gaggeessitoonni hedduu mana hidhaa keessa jiru. Har'a Abiyyi karaa humnaatiinis haa ta'u karaa akkamiin mootummaa isaa hundeeffatee jira. Mootummaan kun hagam tura ka jedhu irraa dubbattanii jirtu. Kanaaf mee akkuma waliigalaatti hayyoonni Oromoo Jawaar faan, Baqqalaa faan, Abdii Raggaasaa faan hundi isaanii qeerroon kumaataman mana hidhaa keessatti argama. Gama biraatiin mariin biyyaalessaa barbaachisaadha jedhamee jira. Marii sun hin godhamne kan amma Kadiroon dhumarratti kaase waan hedduu silaa gochuu kan qabu mootummaan sun hin goone. Mee akkuma waliigalaatti hayyoonni Oromoo mana hidhaa keessatti irraanfatamanii dagatamanii jiru jechuun ni danda'ama. Kana maal gochuu qaba uummanni keenya keessumaa haala qabatamaa amma jiru wal qabatee
mee waan hayyoota Oromoo mana hidhaa keessatti jiran irratti yaada maal qabdu Dr. Jamal? Yaa ulfaadhu Abdii malli qabso hayyoonni kennu hayyoota qofaa miti hoogganoota janna saba Oromootiif jecha jireenya isaanii keessaanuu Jawaar yoo fudhanne Jawaar